ها داب ينفمست دابيني biasa ringgir-ringgir nah nara deman kan nara deman ali boleh sakam ni sana ماني رجتنيرو سميچني دابيكو nanti jadi lepas ni jadi woyo አንተ ምን አባ ነው የምታወራው? ምን አባ ነው የምታወራው? ለምን አባ ነው የመጣው? afaan oromoo malee hin beeku afaan oromoo አንተ ቆይተው ና ልጅ አናግረው። ይኸው ነው መቃንኬ daabii maaltu si fide das? noo biyyi nagaadha dheenoo maali biyya laaluus keessuman baradheetan dhufe jireenyi sin hammaate finfinnee kana eessadha kan jiraattu tam? finfinnee maaltu si gashinaa asifte achuma teessoo ati? utuu achi jireenya hammaate buddeen birrii 12 sawuxaa fi sirrii miti hanqaaqun birrii 8 birrii 9 jedhu utuu achi jiraatte atuun nuftas nufta turteetu jireenya sitti hammaate naa nufte? jireenya natti hammaate waan bira maaltu jira re ammatti tokkostee beektaa qabu? eessatti argine kaleessa nutti kennanii qawwee tokko sumni ana afuuffee tokko seen beekon afuuffee ay ish amma ergaa qabdu qabdaa amma eeudhaaf gaada barsu barbaadda ituun utuu maal dabarsita daddafi saba koo warri duula kana duulattanii ispoortii hojjetaa jirtan ispoortii isa kana jabeessaa hojjedhaa la ispoortii isa kana ishee kanatti fayyadee asitti kan maal jechuu harka laachuuf xuruudha kun ispoortiin kun harka laachuuf xuru kan hojjedhaa lammata immoo waan isin gashine keessa hin galina jarri kanuma waliitii naga'u garuu afaan oromoo isaan kan waliitii isaan olatumanii kana keessa hin galina yoo hojjettan immoo kun harka kennuudhaaf kanuman jechuu barbaada galatooma akkamitti booji'amte ani lolatti galle dhukaasuuf anaa qopheeffatu intala bareedduu tokko arge na ilaalte gaafa seen na ilaaltu tu ishee ilaalu tokko orma koo na qabee asittan of arge narra deeman kunoola narra deemanii asumatti of arge asitti duumoo finfinnee deemuu barbaadu? asitti duudhaa wayya finfinneen na qondeebee naanti isaan jedhini hojii siin barbaada liqii suutaan irra jiru namni liqii baay'ee narraa qaba yoon asiin darbe baa liqii isa shawwadaa jiraachuurra asitti qaadee duukaa wayya ngalu finfinneetti ngalu isuma waa godhaati wal argine dhufaan jiranis baay'een waan ajaa'ibu tokko si keessatti argan ture. Natti mul'anne ati isan ilaalaa turanii duraanii. Gaariidha walaloon kee gaariidha. Nu fuutee bosona litti hambatti waan si ajaa'ibu. Lidheerraa bosona waluma duukaa lidhe. Garuu qeerramsa ettee tuf ettee kutti baate. Si duukaa olinne maal hojii baatati? kan jechaa jirruuf gaariidha saalaan fixxeetta hundasaa erga littee hojii maal hin baanu siin hin jedha malee yaadi isaa baay'ee gadi bu'aadha gadi baay'ee siin jedha. Lakkoofsa 50 ani naanna'aa ta'an jiru. Amma walalooni gurmaa turre. Akkamati? Nagaadhaati? Jirtaa?
Nagara. Maatiin nagara. Obboleettiin kee nagaa isheeti. Amma wanti guddaani sitti bareedeera. Yeroo darbe marsaa isa darbetti bilbila keenyaa keessee siin bilbila naaf na jedhaa badee baay'ee gaariidha wanti guddaan. Wanti guddaan akka kanatti gurmaa'ee dhufuudha. Walaloon kee walaloo ajaa'ibaati. An walaloo akkasii arga dhaladhee mana argeen beekon walaloo akka. Ganaa walaleessiti walaleessiti. Kanaaf rakkinni kee. Kana Oromoon lafa kaa'eera kana. Buddeen nama quubsu eelee irratti nyaata. Buddeen nama quubsu eelee irratti nyaatu jedha Oromoon. Baay'ee si jaalladha. Baay'ee walaloo kee jaalladheera. Kanaaf kana walaloo jechuun. Inni miira keessa ta'e yaada sii laateera. Isa gaafa inni miira keessaa bahu wajjin dubbannaa ati walaloo kee itti fufeem. Mata dureen walaloo kootii hin deemtee jedha. Itti fufu? Hin deemtee iyyaadataa isa gaafa wal agarree atillee qofaa kee dhaabattee gaafasii utuun hin arginan si bira darbee jaalalli keenyas ho'aa deemee sin jaalladha gaafati jettee ka'ee immoo jaalalli keenyas qabbanaa deemee gargar baala jennaan immoo deebi'ee si to'ee amma kan kee maal jedhu xumure. Wanti guddaani Kifadheera walaloo kee. Walaloo jechuun kana dhabne ilaloota seenaa. Garuu nan deeme miti hadhaqu. Mataan agaragalu maaliif nuyi namoota akkasii namoota akka kee jiru namoota akka itti rakkatan gurmaatii kottaa siin gargaaruuf kan jiranu. Ansi jaalladheera siin baay'ee walaloo kee jaalladheera. Kanaaf kana wanti guddaan jabaadhu. Darbiteettan walaloo akkasii argee man beekon walaloo akkasii. Walaloo biraa qabdaa? Walaloodhaan afaan Ingiliffaatiin barreesse tokko jira. Jedhime. Okay. Mata dureen isaa Haanii jedha. Itti fufu? Honey, my love, honey. I love you more than I love honey. Nobody and anybody, everybody, and then me, anybody will go love buddy. Honey, baby, you buddy, and me buddy. Honey, amore. Ati numara taasif. Ati walaloon kee baay'ee an asitti ni raga. Kana akka itti gurmooftee dhufte ajaa'iba. Garuu iidhaan yeroo dhumu isheetutti lakkoofsa bilbilaa kee qofa yoo dabalte baay'ee waan ajaa'iba. Kanuma gara dhumaatti taasifu. ati hiwwadaleessite jechuun natti ulfaata. Atitu boossee gaarii. Hani jette wanta guddaan sirratti argee haniidha. Hani jechuun damma jechuudha. Dammatu mi'aawu maal godhadha Oromoon? Nyaatu jedha.
Damma utuu mi'aawu mara godhe Oromoon. Kanaafiyyuu utuu dhufee achitti si maragiif gadi. Baay'ee gadi darraati. Lakkoofsa 120. Anumaan dhuma mataadhaan dhaaban. Anumaan mataadhaan gaggara geessu namatti maalumaan. Maalumaan siin jedhama. Maalumas. Tole. Baga nagaan dhuftee. Akka itti gurmooftee dhuftee baay'ee gaariidha. Haalli gurmaa'insa kee. Haalli gurmaa'insa kee fi haalli gurmaa'insa kee baay'ee gaariidha. Maqaa keenyu jedhu. Oromoo. Maqaan koo Oromoon jedhama. Mata dureen walaloo koo Oromiyaa jedhama. Itti fufuu? Oromiyaa kaabatti kaabatti kibbatti dhiyatti baay'ee bal'oodha. Gootota baay'ee qabda. Nama ajaa'ibda. Nama ajaa'ibda. Kunis mata duree walaloo kootiiti. Itti dabalii qabi. Eessaa keen eessa dhaqa eessaan been eessaan ba'a. Booranaatiin jalqabe Asoosaattiin kute Paarisiin hin ba'e. No! Waan hin jedhuun nabe ol hin deebee naqamteetiin ba'een achumaan Arsiitti kute. Nama ajaa'ibaa jimmaarra ba'ee gaafa naqu bunatu jira buna koon dhuge. Buna dhugee beektu? Baay'ee mi'aa bunichi dinqiidha ajaa'ibaa. Achumaan gaafani aggaarootti darbu oggommiya buna isaanii. Nan dhuge achiis laman dhuge. Ajaa'iban achi immoo furdinni isaa sukkaaratti hin daballe sukkaaratti hin daballe. Olin ba'ee gadin ba'ee isaanan fixare Oromiyaa. Bineensota baay'ee qabu gaarreen ajaa'ibaa adda addaa. Baay'ee namatti tola. Dargaggoota babbareedoo warra seenaa beekan qabu Oromiyaa. Uggum Oromiyaa. Naqamteen deebi'een naqammas gaafa naqu hancooteetu jira hancooteen nyaadhe. Attamiyyaa hancootichi baay'ee nama dhiba. Hancootichi dinqiidha. Dinqiidha hancootichi. Fixeera galatooma. Akka walalootti akka yaadaatti gaariidha gaa. Oromiyaatti jalqabde eessarraa jalqabde akkamittiin innoo maalitti innoo isa kamitti si dabarsa waan jedhu ilaaluun nurra jira. Kanaaf Oromiyaa itti Booranaa kaatee achumaan xinnoo akkas deemtee Paarisiin erga geessee booda Naqqamteetti deebite. Gurmaa'uu qabu gaasaan. Kana akkamittiin egaa maaliif waan jedhutti immoo yeroo dhufnu ati haalli gurmaa'insa kee atumti isa jedhu irratti Ani yaada gaarii sii kaase. Jechuun yaada gaarii jechuu kooti maa jalatti babaafte. Gaariidha Oromiyaatti yeroo nu fuutee kaate si duukaan ture waan si ajaa'ibu. Jimmaan dhanne wajjiniin Jimmaa deemneer buna dhuguun keenya gaarii. Utuun kaffalin maaltu si fiigee. Adda ba'eera kaffalameera hotel ilaaluu qabdi. Gara Naqamtee natti gaariidha dhufnee si duukaa gaa konkolaataa biraan iyyuu haa ta'u. Ancootee nyaattee anyaan nu jettu namni meeqatu dhaabatu akkas baay'een gaddan na sodaachise hin baay'ittiin jechuun sodaadhe. dhiira mati. Oromoon maayidha kana lafa kaayidha Oromoon dhiira garaa kutate fedhee waan ta'e jedhu Oromoon. Baay'ee
gadi ba'e. Annan baadhiis annan baadhiis. Wanti guddaan akkas maalati maal sodaattaati. Dhiiranii ati almeeqan sitti mansiin kan. Maal goota ammaan mucicha akkaataan itti gurmaa'ee jiruun argite inni gurmaa'es. Wanti guddaan akkamittiin sodaattati sodaan akkasii maa'in dhiiranii ati. Dhiiranii ati maal sodaattati xumureera. Kottu ka maal wajjin lollaati dhaabannee. Kottu ka. Dabarteetta achi taamatti. Dabarteetta. Maal darbitee? Darbitee taamatti. Wanta naachisi. Maal baachaadha? Maal baachaadha? Waan maal wanta ofii koon baadha gamaa nama achoo. Maal ola nitti baachaa tu? Nagaa waaqayyo nagara. Maal ola kuni? Yaa dhukkubaadha. Natti mi maal ola? Aadaa kitaabicheetu aadaa siin jedhama. Itti dubbisuuti si turfaatere. Dabalaadha. Daboo. Dabish. Dabala. Torbee lama dur. Torbee lama duree. Akkaataa addaatti nodhe dabala. Kan dabala akkaataa addaatti nodhe. Galatoomaa baay'ee. Waggaa 27 nodhe man uffata. Waggaa 27 nodhe keessatti uffata akka kan keetii kana nodhe. 28ffaa kana akkaataa ajaa'ibaatti nodhe. Baay'ee galatu. Baay'ee ulfaata. Egaa uffachuu maal jechuus hin barbaachisu. Dabalaa jettanii? Dabala. Baay'ee mucaa carra qabeessa. Nani naaf uffata kana keessatti dhuguu. Utuun uffadhu uffata. Akkaataa addaatti nodhe. Dabalaa jettee? Kana ture kana halluunsa. Lakki gosa akkasii miti. Oh kana. Kana halluunsa na yaadadha. Isas mini. Hin beektu mooti sana safarte iyyuu. Akkaataa addaatti hoddeen qofaatti ka'a. Uffachuus hin barbaachisu, ilaaluus hin barbaachisu. Staalii keessa sii kaa fudhattee madeema. Maali rakkina qabu nani ilaala uffadhee Rakkoo ilaalee. qabu. Rakkoo qabu dhiisi. Isin galateeffachuudhaaf naaf haa ta'u. Dhiisi uffattee. Lakki rakkina qabu uffadhee ilaaleeni. Uffadhu ilaali. Rakkoon qabu uffadhu ilaali. Maali dasa kun? Maal ta'e kanuma safaruma keenyatti waan biraa maaltu jira dabalaa jettee maqaan kee? Kana moo as ilaalimee kun federiyaadha moo kootiidha kun? Kana ilaalimee? Akka yaadetti mati. Kana uffate. Kana. Qoosaa jiru Suuraa kee fudheeyyuu utuun sii kenne gaariidha. Baay'ee uffatan uyyaadha. Amma qarshii xumuriiti. Amma qoosaa akkasii dhiisi maaliif akkasitti na hodhiteetti? Kun akkamitti irratti taanaan? Kana dhalooti seena. Torban lama gidduutti guddina dijiitii lama agarsiisaa jira. Kana gidduutti guddattee dhuftee rakkoo biraan kaasiniiti kanuma keetii fudhadhu jechuudha. Torban lama gidduutti namni amma kana guddataa? Dabalaa jettee? Natti qoosaa jirtu waan sa'i? Kennime. As kenni. Dabalaatu lamatu wal na jalaa rukute. Neeki. As jira garana jira. Kana kan kee. Kan si dhibu eessan kaa'edha yaadaa ture. Kan inni qofaatti kaa'e.
Kanaafi akka ittiin fudhattee deemuu dandeessa. Naan ta'u nan ilaalladha yoo ta'e immoo uffadhu laalii dhagiitii uffadhu laalii kottu kana kan kee kan. Gari ilaalladha malee akka sasanaa yoo gootan maalitti hin beekan. Rakkoon qabu hojii keenyatti amannan rakkoon qabu. Kanaafi uffadhu laalii kottu. Baay'ee qoosaan taanne qoostu garuu. Isa dhugaa. Hojii irratti qoosaan hin jiru obboleessa. Mucaan uffadhu laalii ba'e naan manuma keessa dhokate moo? Maal mana keessa bada kunoo as hin jiru. Uffaticha keessa badde baay'ee sitti tole. Qoosaa jirtan itti fakkaata mana. Kana maal godhattee naa hodhiten? Maaltu badee? Maaltu badee kana maal isaan uffadhee deeman kana? Kana mana hidhee keessa jiraadha moo kana uffata hidhee uffadhee deeman? Amma inni bal'atu argitu iji keen arguu kun? Kun maal? Rakkoo keessantu rakkoo mul'ataati. Mul'ataan hodhina nuti. Maal mu eessa isaa mul'ataan na hodhitati kana? Dhaggeeffadhu mul'ata qabaadha. Uffati kuni uffata seenaati. Seenaadhaaf hodhame. Ijoolleen kee itti darbanii kan isaan uffatan. Siidaa seenaa keenya dabala. Callifni hodhina miti nuti. Amma qoosaa akkasiinatti qoosinara maaliif amma kana akka goote natti minaa? Rakkoo keessan toora macaafa nu batta. Sabni Israa'el waggaa 40 deemanii kopheen irraa numne uffata irraa numne maa inni mul'ata isaaniif fagoo gurguddisanii hodhatanii keessa lixanii kaanii irraa numne hin qabne siidaa seenaa kan bara dheeraatiif hodhame. Waan tokko hin barbaadan qoosaa akkasii dhiisiitii anaaf amma uffata koo naa fidan uffata namaa waan uffadhuuf hin qaban maalan godha kan uffadheen. Mul'ataan hojjenne ka waan goonu. Isa waan barbaadeen hojjedhaan qarshisitti kenneen naa hojjedhisiin jedhee. Iddoo meeqa dhiisee dhufe man? Maal qoosaan keessan baanee waan isaa kabajee si taasisaa Dabalaa ture maqaan kee. Boro ayyaana maaliin nan dabarsan? Moo jalan darba ayyaan? Dabala dhiifama naa godhu. Maqaa kee asirra barbaadan. Uffatuma sitti ta'uu danda'uudhaan fileesii kenne malee hin hodhine kan Siluma akkas naan hin jechuudhaan yeroo uffata namaa na ilaalchistu. Rakkoo qabu gaa dhaloonni mul'ata qabu uffata gurguddaa yoo uffates garuu mul'ati kee haa baduu siin jedha. Anamma maaliin godhan maaliin uffatan? wal kabajuun gaariidha gaa tol kabanye dabala maali tol kabanye gaariidha gaa haala kanaan hojii irratti hojiin gaarii miti akkasii. Kunoo na gareemsi kabajee waan ati na goote nan argeema kunoo waan ati natti uwwiste. Har'a siin baasaati ofirraa baaseetii kottuu safaradhu uffata aaraa arrasii hodhaa ayyaanas hin baa. Hin barbaadu qarshii koo naa deebisina. Maaliif akkas taatu? Maaf akkas taanaa? Maaf waliin yaannu dhiphina meeqa keessa oolu nama meeqa wajjin walitti bu'aa lamtu maaliif akkas taata? Mee ofirraa baasii kottu siin safaraa uffata bareedaa. Tole amma sirradhu sii safaree guyyaa tokkottiin sii baasa uffata. Maafi akkas akkas. Achi kottu.
Maali ree akkamitti safara ree? Akkasitti gaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. As booddeen safarame. Ay! Uffata maalii hodhatta ree akkasitti safarattee? Moo tilmaamaan hodhin akkasittiin? As kootti nama na buunja. Harka kee hoo? Harka. Hojii hojjedhaa seeraan dhaabatutti safaran. Kana irratti dheeroo hundaa dhuftanii kan mataan naannessatan. Tole, kanaa waliin jaallattu miti? Surree kan surree safarraam. Ilmaan waan na hojjedhaa. Dabaraa. Kolfa na hojjeestanii. Tilmaama maaliin si hojjedhaa? Burga nama qotu fira tilmaama maaliin si hojjedhaa? Jera, ragayyaan hoggaa keessani jedhame. Atu yoomiin dhufee fudhaa? Jera nagaatti gaa. Kan waggaa mormine jedhi jedhi. Haa ta'u jedhaa.